Tolee, nagaa caalu nagaa waaqessaniif haa baay'eetu hordoftoonni abbii miidiyaa jalatti argamtan akkam jirtu nagaa keessanii obboleettiin keessan baay'eetti nagaa foodha. Inni naamsanii nagaa kennee maqaa waaqayyoo eebbifamu. Guyyaa irraa kan ammoo kan gara keessanii dhufe kanaan duratti viidiyoo tokko isinii waraabeen ture. Viidiyoo sunis gaafii macaafa qulqulluuti. Gaafii isin gaafadheen ture jechuudha. Guyyaa irraa kan ammoo deebii isaatii fi boqonnaa isaatiin isinii qabadhee dhufe jechuudha. Gaafii isaa wajjiniin. Waaqayyo isin eebbifama. Baay'een keessan deebiftaniitu. Karaa FB illee deebiftaniitu. Akkasumallee karaa YouTube illee deebiftaniitu. Waaqayyo isin eebbifama. Hirmaannaan keessan baay'ee natti ture. Dhugaa dubbachuuf obbolaawwan akkasii nama jajjabeessan qabaachuu kiyyaaf baay'een gammadee baay'een keessan hojjettaniitu. Waaqayyo isin eebbisu jechuun jaaladha. Guyyaa har'aa kan immoo gaafii isaatii fi boqonnaa isaa isinii qabadhee dhufe jechuudha. Gaafii tokkoffaan akkana jedha ture. Dhugaa yookaan soba jechuudhaan kan deebisaa turtanii gaafii tokkoffaa jechuudha. Tokko haga 5 har'a immoo deebii isaatii fi gaafii isaatii fi boqonnaa isaa qabadhee isinii dhufe kallattumaan gara deebii fi gara boqonnaa fi gara gaaffiitti isinii ce'a jechuudha. Waaqayyo isin eebbisu dhugaa eebbifamaa hundumti keessanuu. Gaafii tokkoffaan akkana jedha ture. Warri Gibxii Israa'eloota hammaataniiti akka gabraachi isaan hojjisiifachaa turanidha. Deebiin isaa dhugaadha. Seera bahuu tokko 13 irra jira jechuudha. Seera bahuu boqonnaa tokko 13 irra jira. Gaafii lammaffaan immoo akkana jedha. Dha'ichi sadaffaan Waaqayyoo Gibxiidhee hin jiraani jedha. Innis dhugaadha. Seera bahuu 8 maal dura irratti argama inni immoo. Gaafii sadaffaan isinii darbaa. Gaafii sadaffaan akkana jedha ture. Iyoob biyya Gibxii keessa jiraachaa ture jedha. Inni sobadha. Iyoob biyya Yuus jedhamu keessa jiraachaa ture. Iyoob tokko irratti argama. Gaafii arfaffaan Salamoon mootichi Waaqayyoon fayyaa kadhateedha. Miti inni deebiin isaa sobadha. Salamoon mootichi Waaqayyoon kan inni kadhate fayyaa osoo hin taane ogummaa kadhate. Seera bahuu 2 irratti argama. Gaafii 5ffaa irra ga'een jira. Gaafii 5ffaan Yesus guyyaa arfaffaatti du'aa ka'e kan jedhuuf deebiin isaa sobadha. Guyyaa 3ffaatti kan Yesus du'a mo'ee ka'e. Luqaas 24:7 irratti argama. Gaafii 6ffaan immoo filannoo qaba. Gaafii 6ffaan akkana jedha. Phexros jechuun maal jechuudha jedha. Phexros jechuun maal jechuudha jedha. Aan nama jechuudha. Baan bineensa jechuudha. Caan dhagaa hin sochoone jechuudha. Daan immoo Kiristoos jechuudha. Deebiin isaa caa dhagaa hin sochoone. Phexros jechuun dhugaa dhagaa hin sochoone. Dhugaa hin sochoone jechuudha. Yohaannis 1:42 irratti argama. Gaafii 7ffaa irra ga'een jira. Gaafii 7ffaan akka jedhu. Akkuma Waaqayyo isa abboomee turetti ilma isaa Isaayiik dhalatee guyyaa meeqatti kan Abrahaam dhagna qabe jedha. Aani 5 jedha. Baan 9 jedha. Caan 10 jedha. Daan 8 jedha. Deebiin isaa daadha. Seera uumamaa 21:4 irratti argama. Gaafii 8ffaa irra ga'een jira. Gaafii 8ffaan akka jedha. Saaraan waggaa meeqa jiraatte jedha. Aan waggaa 100, baan waggaa 50, caan waggaa 120, daan waggaa 127. Deebiin isaa daadha. Waggaa 127 jiraatte Saaraan. Seera uumamaa 23:1 irratti argama. Gaafii 9ffaa irra ga'een jira. Gaafii 9ffaan akkanadha. Bishaan badiisaa sun egaa darbee booddee Nohi waggaa meeqa jiraate jedha. Gaafii aan 350dha. Gaafii baan 120dha. Caan 150dha. Daan 100 jedha. Deebiin isaa bishaan badiisaa sun eega darbee booddee Nohi waggaa meeqa jiraate kan jedhuuf deebiin isaa 350dha. Nohi 350 jiraate eega bishaan badiisaa darbee jechuudha. Seera uumamaa 9:23 irratti argama. Gaafii dhumaatirra ga'eetan jira. Gaafii dhumaan akkanidha. Hojjettuun haadha manaa Abrahaam kan Saaraa eenyu maqaan ishii jedha. Gaafii 10ffaan jechuudha.
Aan Aggaarii Baan Ruutidha. Caan Asteerii Daan Gujii jedha. Deebiin isaa Aadha. Hojjettuun haadha manaa Abrahaam maqaan ishii Aggaar jedhamti. Seera uumamaa 16 irratti argama jechuudha. Waaqayyo isin haa eebbisu, eebbifamaadha. Barri keessan jireenya keessan haa eebbisu, eebbifamaa waaqayyo isin haa eebbisu jechuudha. Gaaffii kee dhumaarratti obbolaan koo akkatti yoon isin itti fufee gaariidha moo gaarii miti yaada qabdan koomentii jalatti naa qoodadha. Amma immoo jechuudha ammam akka argattan ammam akka dhabdan madaalaa ofii keessan madaalaa isin jira. Waaqayyo isin haa eebbisu, eebbifamaadha. Please viidiyoo kiyya kana subscribe like gochuudhaan na jajjabeessaa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Baay'ee isin jaaladha.